Hayyee hordoftoota Tiintuubii kun Tiintuubiidhaa bagaa gara yuutuubii keessan yuutuub chaayinaala keessan jaalatamaa Tiintuubiitti nagaan dhuftan sin jecha har'a wanni ani qabadhee saniif dhiyaadhee yoo jiraate akkamitti daataa keenya qusachuu dandeenya waan jedhu irratti appoonni garaagaraa yeroo nu appii tokko fayyadamnu yama keenyaan alatti daataa keenya fayyadamuu danda'u jechuudha. Appoota daataa keenya fayyadaman kana immoo akkamiin akka ofirra dhaabuu dandeenyu appii haarawaa fi appii baay'ee gaarii ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Gara viidiyochaatti san dabarsa viidiyoo appii sunitti nu waliin turame isin jenna galatooma. Yeroo gara appichaa dabarru appichi NetGuard kanadha. Subscribe godhuun dagatina. NetGuardicha argatuun booda agri kayed irratti tuqaasna jechuudha. Agri tuqna achi booda appichi appoota nu bilbila keessa qabnu mara nu tarreessa jechuudha. Appiin kun wanni inni nu fayyadu fanni guddaan yeroo baay'ee maallaqni keenya nu jala nyaatamaa. Fakkeenyaaf FB callaa laalaa garuu maallaqa baay'ee nyaataa jechuudha. Akka nama biraatiin rakkoo waan kana appiin garaagaraa ka bilbila keenya jiran osoo hin beekin dalaguu jiran jechuudha. Appoonni kun ammoo maallaqa baay'ee nurra qisaaseessaa jiru jechuudha. Appiin kun ammoo appoota barbaadde akka inni gartee ajaja keetiin alatti hin dalayne sii godhaa jechuudha. Appiin kun appii kanaaf fakkeenyaaf appoota as keessa jiran kan marayyuu mallattoo Wi-Fi fi mallattoo daataa of bira qabadha. An fakkeenyaaf appii akka inni dalagu hin barbaanne marayyuu mallattoo daataa san ni cuqaasna jechuudha. Gisa suni waan akka diimatuu tokko bifa akkasii waan qabu nuuf fidaa jechuudha. Barbaadde appii as keessa akka inni dhaabate barbaaddu mara irra cuqaasta jechuudha. Yeroo biraa immoo akka inni si hojjetu barbaadde as seentee NetGuard kan seentee irra kaasu callaa appii barbaadde appii akka inni si hojjetu barbaaddu sun. Ammaaf garuu appicha akka hin dalayne akka maallaqa fedhii keetiin ala sirranyaan hin cuccufta jechuudha. Namoonni garee osoo inni yuutuubii waan tokko irra ilaalin karaa biraatiin ni feesbuuk fa'aa fayyadamu jiru. Yuutuubichi dammoo birrii irra nyaata jechuudha. Akka wanti kun hin uumamnee fi NetGuard kanarratti daataa tuttuqna jechuudha. Daataan cufte akka inni daataan hin hojjennu fedhii keenyaan alatti osoo nuti quba hin qabne jechuudha. Akkas erga goone booda karaa olii suni ooni goonaa jechuudha. Achi ookee goone ooni goone ookee erga goone kana achi kun gubbaa irratti mallattoo akka furtuu tokko nuuf fidaa jechuudha. Mallattoo qulfii akka furtuu jiru suni erga nuuf fide appichi hojii isaa eegalee jechuudha. Appiin kuni daataa wantoota qisaasisan kanneen beeksisa garaagaraa osoo hin beekamin bilbila keenya irra seenuudhaan osoo nu quba hin qabne wantoota daataa keenya qisaasisan irraa sirriitti najaa nu baasa jechuudha. Qisaasa maallaqa irraa appii kanaan fataa hidhaa irraa najaa baasanii jedha. Appii kana fayyadama warroonni subscribe hin godhin subscribe godha. Warroonni yuutuubichaaf haaraa taatan jechuudha. Ka appii kana wal qabatee kanuma appii kana fakkeenyaaf yoo inni wantoota as keessa dalaguu jiru ta'ee ka fedhii keenyaan tokko fakkeenyaaf kiroomii kana yoo akka inni dalagu barbaanne akka inni dalagsisuu barbaanne kiroomichi fayyadamuu barbaanne mallachi daataa sana irraa kaasna jechuudha. Keessumaa yuutuubii kana yoo barbaachistan yoo laaluu barbaadan qofa akkan irraa kaastanii unless dammoo yoo fayyadamuu hin barbaanne mallatticha akka inni daataan isa sun diimaa deebi'u jechuudha. Maaf hoggatani nuti appilikeeshin biraatiin waan biraa laalaa jirru isaan dammoo akka notifikashinii tokko bilbila irratti yoo irraan seenuu nu agarra. Osoo ati ooma quba hin qabne daataa keenya fixa jechuudha. Appilikeeshin kana fayyadama.